Kan jirtan hordoftoota viidiyoolee namni irraa barate teknooloojii ammagaa asirraa qabna smaadaaf antivaayirasiidha bu'ee jira kun seetaappii garuu install hin taane irratti ol ba'ee hin jiru. Kanaafuu double click or right click godhuudhaan ranaan administrator jennee akkanatti ok jechuudhaan seetaappicha install goonaa jechuudha. Steepilee kana akkana jira kun yuunifii id asirra jiraate ol baafachuudhaan accept godhuudhaan next jenneen akkanatti install goonaa jechuun eeggannaan gadi nuuf fixu seetaappii kana install koompitara kanarra godhachuudhaan akkana ol baafannaa jechuudha. Erga kanatti ol baafanneen booda finish jenneen smaadaaf antivaayirasiin 2022 bara keessa jiru kana akkana ol baa isa kanaan daataa koompitara keenya keessa jiru akkamitti akka eeggannu gaa kanatti nu dhufe akkamitti akka iskaan itti goonu ilaallaa jechuudha. Akkanatti barreeffamni tarreetanaan jira iskaanar hajoorra dhufuudhaan waa lama siividaa faasti sistem iskaanii fi iskaan ol diraayiv hajuu faasti sistem iskaan kajuu dafeeduma appar paartii koompitara keenya iskaan nu godha diippilii iskaan godhachuudhaaf immoo iskaan ol diraayiv hajuu kanarra godha jechuudha. Achiin booda iskaan jenneeni eeggannaa jechuudha. Iskaan gooniin eeggannaa danii turogaa daataan guddaa waan hin irraa qabuu fi daataa irra hundaa koompitaroonni daataa hedduu hin qabne iskaaniin kun dafeedhuma erga dhumeen boodatti as keessa siif himaa jechuudha. Fooldaroonni hidin ta'an faayiloonni vaayirasiilee hanga seenan amma fakkeenyaaf vaayirasii jira riipoort bakka itti tonaan ogaa kun 3% 2.9% jiru kun dhibba guute ni hima vaayirasii fi faayila keenya hidin ta'e jiru vaayirasii kan jiru qalama diimaadhaan asirraan gabarraa isa kana select ol godhuudhaan clean goonaa jechuudha. Select ol godhuudhaan yeroo gasin nu fedhe achi booda hidin faayil qabu faayiloota vaayirasiin hidin godhe asiin nu baasan maas hidin qabu kanarra dhufuudhaan select ol goonee hide ol goonee daataa keenya deeffachuu ni dandeenya jechuudha. Tumarra dhaabbachuudhaan USB flashii illee tan ifa qabnu yeroon fi faayila keenya balleessite akkamitti akka hidin gootee hawaa vaayirasiin nu dura shorti kat godhee fixee akkamitti akka mul'inu viidiyoo itti aanu irratti ilaallaa. Warri chaanalee keenya subscribe godhin akka subscribe nu godhan isin gaafannaa. Galatooma.